Itoophiyaa irratti yaaliiwwan haleellaa saayibarii yeroo irraa gara yerootti raawwataman dabalaa dhufuu isaa bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyattii ifoomsee jira. Konkolaataawwan ulaagaa ittisa faalamaa qilleensaa kaa'ameen guunneen magaalaa Finfinnee akka hin seenne dhorkamuuf akka ta'u biiroon geejjibaa fi loojistikii magaalattiin beeksisee jira. Qondaallee mootummaa namni waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattee keessaa TPLF bakka bu'uudhaan waliigaltee tana mallatteesse Asaffaa Abiraadhaa gaafii deebii miidiyaa waliin taasiseen nuti Itoophiyaan galaana diimaa fudhannaan Eertiraarraa homaa hin qabnu jechuudhaan dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota garee miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin qabu isiniin jecha guyyaa dharraa onkololeessa 9 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyaarraati amma bal'ina oduu isin dhageessa. Itoophiyaa irratti yaaliiwwan haleellaa saayibarii yeroo irraa gara yerootti raawwataman dabalaa dhufuu isaa bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyattii ifoomsee jira. Daayirektarri olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo Tigist Hamdii yaaliiwwan haleellaa saayibarii Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiran dabalaa dhufuu isaanii dubbataniiru. Baatiin nageenya saayibarii sadarkaa addunyaatti yeroo 22ffaa sadarkaa biyya keenyaatti immoo yeroo 6ffaaf mata duree nageenya saayibarii bu'uuraa dijitaalaa Itoophiyaaf jedhuuf onkololeessa tokko kaasee hanga Sodoma bara 2018tti ni kabajama jedhamee jira. Baatii nageenya saayibarii kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennanii hooggantuun olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo Itoophiyaa aadde Tigist Hamdii yaaliiwwan saayibarii Itoophiyaa irratti yeroo garagaraatti raawwataman dabalaa dhufaa jiru jechuudhaanis haasawa isaanii keessatti addeessanii jiru. Yaaliiwwan kunniin biyya alaa fi biyya keessaa kan gaggeeffamaa jiran ta'uu kan kaasan yoo ta'u baay'achuu dijitaalaayizeeshinii hordofee bara 2017 haleellaawwan saayibarii 13,496 Itoophiyaa irratti raawwatamaa turan qolatamuu yaadachiisuun bara kanas haala garagaraatiin tajaajila bu'uuraa misoomaa addaan kutuu fi haleellaawwan weebsaayitii fi tajaajiloota dhaabbilee fi kanneen biroo irratti haleellaawwan saayibarii garagaraa yaalamaa akka turanis kaasaniiru. Lammiileen hundinuu haleellaa kana ofirraa ittisuuf dammaqinaan hojjechuu akka qaban kan dhaamame yoo ta'u baatii nageenya saayibarii 6ffaa dhimmoota lamarratti xiyyeeffatee akka socho'amu kan kaafame yoo ta'u kunis sochii tatamsiisa odeeffannoo sobaa to'achuu fi ittisuu irratti akka kaayeffatamee bal'inaan hojjetamus kaafamee jira. Dabalataanis sochii saaxilamummaa saayibarii dhaabbilee gurguddoo akka biyyaatitti hojii dinagdee biyya gurguddaa sochoosan hir'isuu dandeessisuu irratti hubannoo uumuu fi ciminaan hojjechuu irratti akka xiyyeeffatu eeramee jira. Konkolaataawwan ulaagaa ittisa faalamaa qilleensaa kaa'ameen guunneen magaalaa Finfinnee akka hin seenne dhorkamuuf akka ta'u biiroon geejjibaa fi loojistikii magaalattiin beeksisee jira. Biiroon geejjibaa fi loojistikii magaalaa Finfinnee dambii faalamaa haaraa konkolaataa keessaa ba'u hir'isuuf ba'ee ilaalchisee qaamolee qooda fudhattoota waliin marii bal'aa kan gaggeesse yoo ta'u eenyuma kana bu'uura kan inni godhatee ministeerri muummee biyyattii Dr. Abiy Ahmed konkolaataawwan boba'aa fayyadaman kana booda gara biyyattii akka hin seenne ni dhorkina jechuu isaanii hordofeeti. Mootummaan faalamaa haaraa konkolaataa keessaa ba'u hir'isuu fi konkolaataawwan humna elektirikiin hojjetan baay'inaan gara biyyattii galchaa kan jiru yoo ta'u hoogganaan biiroo geejjibaa fi loojistikii magaalaa Finfinnee obbo Yabbaabaa Addis akka dubbatanitti hojiiwwan mootummaan Itoophiyaa faalamaa qilleensaa hir'isuudhaaf hojjetaa jiru kan duraatii wal biraa qabamee yoo ilaalamu fooyyee akka qabu dubbatanii jiru. Bu'uuruma kanaan konkolaataawwan umrii dheeraa tajaajilaa fi sadarkaa dambii kaa'amee gadi ta'an tajaajila geejjibaa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye hojii alaa taasisuuf karoorfamaa jiraachuu dhorkuudhaaf hojjetamaa jiraachuu hangaichi kan hubachiisan yoo ta'u konkolaataawwan kanneeniif boolloo haaressuu yeroo dhiyootti akka dhaabbatus himanii jiru. Eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa booda itti fayyadamummaa anniisaa haaromsaa biyyattii waan dabaleef faalama qilleensaa hir'isuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan kaasan yoo ta'u konkolaataawwan qulqullina isaanii hin eegganne fi aaraa hedduu qilleensatti gadhiisan biyyattii keessatti tajaajila akka hin kennineef dhorkamuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kaasanii jiru. Seektara geejjibaa faalama qilleensaa qaqqabsiisuu keessaa adda duree ta'uusaa kan eeraman konkolaataawwan kunniin qaamolee qooda fudhattoota waliin marii bal'aa gaggeessuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataawwan kunniin kana booda magaalattii Finfinnee keessatti tajaajila akka hin kennine ni dhorkinaa jedhani. Waltajjii marii kanarratti hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee bakka bu'oonni ministeera geejjibaa fi loojistikii akkasumas abbootiin qabeenyaa taaksii magaalaa Finfinnee fi Aatoobisii irratti hirmaatanii jiru. Qondaallee mootummaa namni waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattee keessaa TPLF bakka bu'uudhaan waliigaltee tana mallatteesse Asaffaa Abiraadhaa gaafii deebii miidiyaa waliin taasiseen nuti Itoophiyaan galaana diimaa fudhannaan Eertiraarraa homaa hin qabnu jechuudhaan dubbate.
Wayyaanee bakka bu'uudhaan waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteesse keessaa tokko Asaffaa Abrahaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni ka'uuf carraan dhugaa akka hin jirre ibsee Itoophiyaa fi Eertiraan himannaa afaanii ciccimoo wal jijjiiraa kan turan hoggaa ta'u garuu gareentu waraanatti galuu danda'u jechuun yaaddoo kaasuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana gaafa onkololeessa bultii 3 bara 2025 ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa waraqaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreesseen mootummaan Eertiraatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF walii galanii Itoophiyaa irratti waraana banuudhaaf jechuudhaan himate. TPLF fi Eertiraan dhiyeenya hidhattoonni faannoo walloo magaalaa Waldiyaa to'achuuf yaalii taasisaa turan keessa itti hirmaachuu isaaniillee ministeerri kun himateetti jira. Ta'us garuu guyyaa irraa qondaalli mootummaa Tigraay bakka bu'uudhaan waliigaltee Piriitooriyaa mallatteesse keessaa tokko kate Asaffaa Abrahaa wanni hundi ololaa hafarfamu malee ammatti wanti waraana Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduutti kaasu hanga ammaa waan jiru natti hin fakkaatu jechuudhaan ammatti fedhiin Itoophiyaa guddoon waraana odoon taane Galaana Diimaa argachuudha. Galaana Diimaa ammoo waraanaan malatti seerri dila addunyaa Itoophiyaadhaaf kan kenne ta'uu BBC Afaan Tigree waliin gaafii deebii godharratti hime. Gama biraatiin ammoo dura ta'an dhaaba adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi ministeera odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra Masqal himannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa godhe qofaa taasisaniiti jiran. Dhaabni TPLF guyyaa kaleessaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif waraqaa ergeen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa himannaa sobaa akkanaa irra deddeebi'uun daleessuun isaa yaada waliigaltee Piriitooriyaa cabsuuf dhoysuuf itti yaadamee kan dhiyaate jechuudhaan kuffiseeti jira. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra Masqalilleen guyyaa irraa karaa fuula Tiwiitarii isaa irratti barruu maxxanseen xalayaan Itoophiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessite qabxii garmalee nama dogoggorsu jechuudhaan qacceen sattawwaa dhoyiteetii ifi boochi jechuudhaan himannaa Itoophiyaatti naqeeqeeti jira. Haa ta'uuti malee pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyaa kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin mari'achuudhaaf Finfinnee seenutu dhaga'ame. Mariin Jeneraal Taaddasaa Warradaa hanga ammaatti ibsamuu baattullee haala yeroo ammaan tana Tigraay keessatti deemaa jiru irratti kan maratamu jechuudhaan eegama. Dhimma nageenya naannoo Tigraay ilaalchisee Jeneraalli waraanaa sabaan Tigree ta'e guyyaa irraa miidiyaa NBC irratti gaafii deebii taasiseen Jeneraal Taaddasaa Warradaa jaboo qeeqe. Leetinaal Jeneraal Tsaaddaaq Gabratintsaa'ee gaafii deebii miidiyaa NBC irratti taasiseen bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay rakkoo uummata naannichaa hammeesse jechuudhaan qeeqeeti jira. Jeneraalli kun dubbii jabduu dubbateen Jeneraal Taaddasaa Warradaa naannicha bulchaa odoo jiru loltoonni fi paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay biyyoota biraa wajjin hanga hariiroo uumamaa eega jechuudhaaf kanaaf jeequmsa kana kaasuudhaaf fi nageenya kana booressuu keessatti gahee guddaa akka qabu Jeneraal Taaddasaa Warradaa ta'uu Jeneraal Tsaaddaaq Gabratintsaa'eedha. Jeneraal Taaddasaa Warradaa qeeqeeti jira. Kanaafis ammoo gochi kun ifumaafuu faallaa waliigaltee Piriitooriyaati jechuudhaan hooggansi Tigraay abbootii badii tanaa ta'uu dubbateeti jira.